will talk. Obbo Jamal Ganamo. Falla siyasa Jawari le qabatu. Jawar dhaggeeffachuu dhufee jira Jamal Ganamo. Akkana fattashanii naqaa jiran. This is well organized. Thank you guys. Thank you guys. Thank you guys. Assalamu alaikum. Live register. Argadde durata Ohio. Bagana gan dufte. Bagana gan naida. Guyyaan kun mee maali? Mirri sit jiru mee? Guyyaan kun guyyaa jabaa, guyyaa senatarri Afrikaa guutuu biyya alaati biyya feene keessaa ka'e armattuu dhufe Jawhar Mohammed isa simachuuf biyyattiitti eeguu dadhabee jaalala sarara kan ka'e. Inuma Ohio irraa sababa isaa achii ka'e armattuu. Obsuu dadhabee hagenne jiru. Daawwattoota keenya. Daawwannoonni keenya arganii. Maqaan isaa durataa jedhanii. Garbaalleen waliin qabsaa'onni hundi uummanni keenya Oromoo hunda isaa waliin isin salaamuuf isin waliin qooda fudhatuuf asitti argamee galata Rabbi ammoo warra birrii irraa dhibbaan seenanii ana firiinaa kennan. Allahu akbar. Eega Ohio irraa dhuftemi doolaara dhibbame qabaasee dhufte keessumaa warate. Achitti qooda sii kennina jedhanii bakka naa kennanii kabajaan dhiyaadhee amma sanatti argamaa. Uummanni kiyya warri asirra arguu jiruuf warri dhaga'u jirullee gammannee gammadaa inshallah ta'ala bilisummaan itti baana waliin jirra. Haasofni keenya kun maayyuu nu jira asirratti dhaabammaa nagaa na jiraadha. Galatoomi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Baymami. Ana ruhu. Ana. Bagana gandate. Baymami. Gari. Sena deadda. Lainiga hordoftoota daawwattoota keenya hunno akkana fakkaata. Kun amma bakka asirraa doolaara 100 tikkeeta bitatanii seenanii. Egaa seenan boodammoo. Assalamu alaikum. Akkam. Wa alaikum salam. Bro. Akkam. Baay'eeti. Baga jiraat. Baymami. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya ashama harka fuunee isiniin jecha guyyaa irraan kanaagaa simannaan akka ajaa'ibatti obbo Jawar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaatiif Ameerikaa Minisoota Oromiyaa xiqqoo keessatti taasifamaatiin jira. Galminis galma akkaan guddaati. Egaa obbo Jawar Mohammad faan inshaallah guyyaa irraan kanaagaa bahanii uummatatti haasahuudhaaf deemu warra isaan dheebotee yeroo dheertuudhaaf isaan hawwaa ture. Halkanii guyyaa dadhabne osoo hin jedhin sagalee ta'aatiin turani. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya ammas turtiin keessan nu waliin tura waan galmee fakkaatuu fi uummanni ammaan tana eegalee namoonni Afrikaa fi Awurooppaa akkasuma Eeshiyaa keessa jirtan isin biraa amma halkanii Ameerikaan ammaan tana asriin as deemu jira yeroon asriidha jechuudha. Egaa galmee waan fakkaatu waan takka isin agarsiifne kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya Ustaaz Naasir Hamzaa isin agarsiisaatiin jira ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jenna. Ana dhufu jaanga Jawariin. Thank you. Well done Oromo. This is isin irraa dhalachuudhaaf gammachuu qabna. Akka nagaa Oromoon nama Rabbi jaalatee wanni isa jibbaa hin jiru. Akkana kuni jaalala Haji Jawar Mohammed Tirsiisa. Akkana fattashnee naqaa jirra. Akkanatti maaliif just to make sure we are safe. Thank you. Hey. Assalamu alaikum. How are you? Akam. Baymami. Maali jirtan? Baymami. Gari. Inshallah. Dubartiinis garanaan seenaa jirti. Akkasii gaa. Keessaa mee yeroo takka waan jiru isin beeksisna. Galmii galma guddaa kana akkuma agartanitti Master Hassan illeen itti gaafatamaa security ammaati. Namni itti gaafatamaa dhimma nagayaati wal qabatee itti gaafatamummaadhaan dursee deemaa jiru. Master Hassan assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa barakatuh. Guyyaa kana mee maali dhaamsatti qabdu hawaasaaf nagayaa bakka kanaatiisuudhaaf? Yaa hawaasni keenya durirraa wal kabajuu beekaa wal guddisuu beekaa sooma sana irraa aayine jechuun bifa gammachuutiin hayyuu isaanii simatanii dhageeffatanii waan isaan itti dhaaman gammachuudhaan akka deeman abdiin qaba. Aadaa teenya waan taateef. Well done. Yaa galatoomaa. Guyyaa nagayaa Rabbi nu haa godhu. Amiin. Arraba Jawaaris damma Rabbi godhee kan Oromummaan itti tokkomu Rabbi nu haa godhu. Waalaikum salaam akkam jirtan? Galmii akkana fakkaata. Laalagaa guddina isaa fira nama 2,300 fuudhee jechuudha. Kun amma ganaa guutee namni akka ala dhaabbatu abdiin qaba. This is galatoomaa. Waalaikum salaam akkam? Gaarii. Galmii akkana fakkaata Oromoo.
muuziqaaleen deemaan jiru kuni kabaja hidhamtoota keenyaatii fi obboleeyyan keenya kan kun irraa kufe kan du'eef kabaja isaaniitiif jecha guyyaa irraan tanaa namni tokko illeen muuziqaa akka hin taphachiisne kabajaa uummata Oromoo nurraa kufaniif nurraa du'aniif kabajaa isaaniitiif jecha muuziqaan gaggeeffamaa jiru. Akkuma agartan backgroundiin callisaadha. Kuni obboleeyyan keenya kan duraan du'e kan kufeef kan hidhaa jiruuf kan guyyaa irraa ajjeefamaa jiruuf kabaja isaaniitiif osoo Oromoon gaddaa fi gadadoo keessa jiru guyyaan har'aa kun guyyaa caffaraatii miti, guyyaa wallisanii miti, guyyaa taphatanii miti, guyyaa Oromoo wal mari'atee gadda isaa ibsatee rakkoo isaa ittiin mari'atee furmaata ittiin waloonni waan jiruuf bifa kana jirra akkana gaa inshallah. So hawwootan keenya akkana fakkaatani. Salaamu alaikum. Anaa dhufu fayyaa keessanii gaarii. Baga waliin gammanne. Sheikh Safir, Sheikh Kota. Oh mashallah. Salaamu alaikum Sheikh Munir. Oh. Arra bakka kabajaa jaanii bakka illee naa qaban kun. Achi as qabattee. Sheikh Safir, salaamu alaikum. Baga nagaan dhuftan. Qeesoonis baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan isinilleen. Fadda. Abbootii amantii akkasumatti hooggantoota barsiisota ustaada akka ustaada sababni beektan gaa qabsaawaadha. Mee Sabir guyyaa kana wal qabatee maal jette? Wallahi guyyaan irraa guyyaa hedduu gammanne. Akkamitti akka jennee isin beeynu. Guyyaan irra guyyuma Rabbiin banu Israa'el Fir'aawun irraa najaa baase sanatti fakkaata. Gurbaan kun kan waggaa sadii dura asirraa deemee ni qabsaawaa jee biyya dhaqee har'a iddoo akka dhaloota isaa talaamadaatti kalaallu Minisootatti deebi'ee nuti argamuudhaaf teenyee eegaa jirra. Hedduu gammachuu guddoo nu dhageema. Inshallah nu waliin gammachuu kana qotatanii jenna. Akkasii nu wajjin gammachuu. Fadda inshallah Rabbi sunni na jiraatu. Galatooma isin jenna. Adeeroo shaamilleen dhufanii jiranii. Abbaan keenya Haajiin as jiran. Bakka mataa isaanii ta'e tokko jira. Bakka sanii immoo baawwee Seensi Oromoo akkana fakkaata. Seenaa jirti Oromooni. Guyyaan kun guyyaa gammachuu, guyyaa tokkummaa, guyyaa araaraa, guyyaa gaddaa fi gadadoo teenya ittiin yaadannee rakkoo irraa barannee hawaasa keenya duratti deemuudhaan waan jiru mari'annee itti cimsinu jennee abdii qabna. So Oromoon gaa bakka jirtanii du'aa godhaa guyyaan kun gammachuudha Rabbi akka adda Dr. Hussein illee jiranii. Dr. Salaare. Dannaqis Obama. Gurbaan kun maqaan isaa tell us your name. Tiger jaanini bulchiinsa Minneapolis fiigaa jira. Yoo Rabbi fedhe bakka Obama sanillee ni gaha jennee abdii qabna. Dhalataa Oromooti obboleettii teenya haadha teenya Rahima or what is he known for? Your mom? My mom? She's What's the other name that she's known for? Zaini dhaan beekamti. Qabsooytuu qabsoo keessatti gahee guddaa bahaa jirtu. Gurbaa kana bareedaa kana asitti nuuf deessee kunnoo arraan tana qaama mootummaa Minisootaa keessatti dabaluudhaaf fiigaa jira. So Oromoon yeroo hunda gabbaatee waa kadhachuu osoo hin taane ilma kanaatillee kabooru gaafii gaafannu uummata keenyaaf asittis ta'e biyyattis ta'e rakkoo teenyaaf wanni jiru akkana kana nu qabdi ulfaadha isin jenna. Is there any message you want to give? Yeah, I'm looking forward to a good event and talking with the professor here, and the future is bright for the Oromo people. Thank you very much. Thank you. Do you have any message for the youth? Sheikh, for youth, well, if you plan on coming today, make sure to get here. There's still plenty of time, and we're going to be engaging youth a lot in the coming year, and they're already doing a fantastic job. So we all can learn from their example. Thank you very much. So kursiileen kunin kan reserve ta'ee qaama mootummaatiif qaama hooggantootaatiif hayyootaatiif nama hedduuf asitti kursii addaa qopheessanii akkasii gaanu qabaadha inshallah. Dr. Hussein waan jettanii jiraate. Oma wanti jiru guyyaa gammachuuti. Akkuma argitu dargaggeessi amma filannoodhaaf eegaa jira. Kun ijoollee keenyaafis hamilee guddaa ta'a. Amaanis achitti argita.
ijoolleen Oromoo akkanatti umurii kanaan sadarkaa kana guddaa ta'e fiiguun isaanii hedduu namatti tola. Gama kaaniin ammoo qabsaa'onni Oromoodhaa kan dabarsanii uummata kanaaf qabsaa'aa turan as dhufanii wal dhufuu kennaaf hedduu gammachuu qaba. Fuuldurri Oromoodhaa ifan jedhee yaada. Thank you very much.